bootii ergaa ittiin fudhannu yookiin immoo ergaa ittiin karaa keessatti erginu osoo bilbila keenya yookiin immoo akkaawuntii keenya kan oriijinaaliin fayyadamin karaa bootii ta'een akkamitti chaanaalii yookiin immoo guruupii irratti attaachi goonee akkaataa itti fayyadamnu laalla akkaataa bootii kireetitti goonu. So jalqaba bootii tokkotu jira, inni maal inni faazer bootii jedhama. Faazer boot faazer sorry. So isa mul'ata jiru kana boot faazerin kan jalqaba jiru kana. So isa kana maal goona select goona jechuudha. Here select goona then maal inni start goona jechuudha. Start yoo goonu then what optioniiwwan garaagaraatu jira. Optioniiwwan kanneen keessa here create new boot my bots jenna. Kunin immoo warri paartiin kun immoo warra bootii hin qabnee fi bootii haaraa create gochuudhaaf fayyada. Isaan kunniin immoo warra paartii kanarra jiran immoo bootii dura jiru change this name maqaa isaa jijjiiruu, change boot description ibsa bootii sanarra jiru jijjiiruudhaaf change boot about info isaa jijjiiruu, change boot profile photo isaa jijjiiruudha. Kun immoo egaa bootii create goona jechuudha. Mee jalqabumarraa bootii akkaataa create new boot create ka jiru kana maal goona isa kana cuqaasna jechuudha. Isa kana cuqaasna create new boot ka jiru kana cuqaasna san here kana jechuudha. Isa kana yoo cuqaasnu just ergas immoo alright any boot how are you going to call it maal jette maqaa isaa for example maqaa isaa Oroom Academy jedhee moggaasuuf barbaada. Then Oroom Academy maqaan isaa Oroom Academy dha. Then good. Now let us choose username for your bot. Username akkuma channel yookiin immoo super group tokko bootii kanaaf choose goona. Then maqaan isaa maal inni dhumarratti just dhumarratti maal ta'uu qaba boot or mallattoo kanaan ta'uu qaba jechuudha. So let's say amma kana Oroo jechuun gaappii qabaachuu qabu. Then Academy what boot jedhee maqaan bootii kiyyaa username isaa isa kanaa jechuudha. So create godheeraa jechuudha. Amma bootii kiyya create godheeraa jechuudha. Amma username kanaan seenuu danda'a jechuudha. Here isa kanaan seenuu danda'a. Then yoo isa kana keessa seene immoo just waa tokko waan jiranii jechuudha. Uma dalaguu hin danda'u. Garuu immoo kan akka dalagu yookiin immoo meesaaji akka accept godhuudhaaf maal gochuun qaba gara bootii biraa deemuu qaba jechuudha. So kanaafuu gara bootii biraa yoo deemu bootiin biraa maqaan isaa maal jedhama? Bootiin biraa maqaan isaa live gram bootii jedhama. Live gram bootii. So kanaafuu isa jalqaba irra jiru kana here isa jalqaba jiru kana bootii nan barbaadu. So isa filadha. Then maal godha start godha. Achiin booda here maal jedha add your bootii ka jiru kana isa kana tuqaa jechuudha. Then ni tuqa maal jedha open father boot and create new boot jedha. Achiin booda wanta argatte san maal inni garanatti forward godha jedha. So kanaafuu boot faazerii irra deemeet achiin booda isa kana just isa kana maal inni guutuu kana maal inni forward godha jechuudha. Gara maal jedhete gara live gram bootii sanatti create godhadheera waan ta'eef so forward what here live gram
gara kanatti forward godhaa jechuudha. Then not forward godheera. So successfully connected naa ta'eera jechuudha. So kanaafuu amma banuu danda'a jechuudha. Bootti kiyya here bootti kiyya kana banuu danda'a. Bootti kiyya kana yoo bane immoo maal naa kenna here qara waan baneeruuf dursee waan baneeruuf irraan ta'e just start haa godhu banameera waan ta'eef just hi just message na erguu danda'a jechuudha. So kan biraa immoo akkamitti suuraa isaa fa'aa maal isaa fa'aa description isaa kan jijjiiru immoo just gara bootfaazarii deemna. Here bootfaazarii kanarra dhufnee maal goona what set description keenya fotoon kee maal boottiin kee isa kamanini here boottiin kee just isa kana. So isa kana choose godha. Description isaa naaf ergi jedhaa waan ta'eef description isaa argama. Just baga nagaan dhuftan jedheera. So description isaati so successfully ta'eera. Amma so achi deemiti namni jalqaba bootti kan start godhe maal isa kana baga nagaan dhuftanii. Isin kan biraa maal inni here photo just profile photo sana jechuudhaaf so photo bootti keenya san jechuudhaaf maal goona here just change both profile photo ka jedhu kana tunnaa jechuudha. Isa kana tunnaa zee isa yoo tunne maal inni just ergasii maal inni bootti keenya nu gaafata bootti keenya hin cufaasna. Zeen footoo erguu barbaanne irratti galchuu barbaanne irratti galchina. Just footoo kana irratti galcha. So kanaafuu bifa kanaan maal inni success nu ta'eera. Amma let's back to our gara bootti keenyatti deebinu. Bootti keenya yoo deebinu maal inni just Oro Academy boot jechuudha. Here bootiin keenya namni karaa baay'ee search godheet argachuu dandeenya jechuudha. So kanaafuu here Oro Academy isa kana jechuudha. So bifa kanaan argachuu dandeenya. Isin yoo cufaas karaa waan banneeruuf les clear history haa goonu. Clear history here description dura barreessine san description dura barreessine baga nagaan dhuftan description barreessine suuraan isaa jijjiirame yes ergasii hi akkam nagaa jirtu yoo jedhaniit namni wayii naa barreesse just na bira dhufaa jechuudha. Bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kun maaliin inni yoo username yookiin immoo account keenya fayyadamuu hin barbaanne akka karaa ittiin wanti keenya bootti keenya create gooneet ergasii group irratti attach goonuu jechuudha. So group irratti attach gochuudhaaf linkii keenya ni qabna jechuudha. Linkii kana qofa attach goona zeen namni linkii kana tuqate gara channel keenyatti immoo group keenyatti argachuu danda'a jechuudha.